Harka fuunee ashamaa daawwattoota fi hordoftoota keellidii tuuba kan jirtu nagaan rabbii guddaan bakkuma isin jirutti isin haa qaqqabu isiniin jecha keellidii tuuba har'aa viidiyoo ajaa'ibaa tokko isiniif qabatee dhiyaateetiin jira. Viidiyoon kunis maal jechuun hin dandeettanii viidiyoo ajaa'ibaati. Piraankiidha akkuma beekamu amma saahiba kiyya tokkotu jira. Saahibticha kanarratti bilbileetiin jechaadha. Amma nama isarratti bilbileetiin maal jedhaan isinitti fakkaate daawwattoota kiyya. Maal jedhaanii itti bilbileetiin awwa akkamittiin har'aati anuusi amaneetiin jawwaara keetiin itti bilbilee yeroo san jawwaara kiyya jalaa fixatee jennaaniin yeroo san agartee jawwaara keetitti telefoon naqeetiin itti bilbileeni jalallitii sanitti bilbilee atammoo anuusi amaneetiin jawwaara keessatti raqama dhiisee atammoo tokko mitti na jala garagalteetiin itti bilbilta jedheenitiin waan inni jedhu guutuu ni dhageettanii sagaleedhaan ni dhageettanii jechaadha laawudii irra godha. Akkasitti waan inni jedhu guutuu isin dhageessisaa hanga keenyaatti gara tokkoon guutunaa nu faana kutaa. Egaa daawwattoota kiyyaa amma saahiba kiyya kanatti itti bilbilutti jira. Amma itti bilbilaatii na hordofaa waan inni jedhu asumaan waliin na hordofnu hanga xumuraatti na hordofaa. Itti bilbilaa amma Halo. Akkami saahiba kiyya? Jirta? Abbaa maal na gaafattaa miti har'a akka durii sanitti sitti haasa'uu hin danda'u beektaa? Yaaki saahiba kiyya beektaa saahibni ammaan tanaan amma na eegasirra. Maal si godhe maal yaaki ati akkamitti waan akkana dalayda waan akkana sirraa eegama anuu saahiba jabaa siin qaba saahiba kiyya jedheeti waan akkasii dalage telefoona waan akkasii ati dalaguun sirraa eegama. Wanni silaa dalage hin jiru. Abbo rabbii jedhiiti gaafa ansi bira dhufe sana telefoona kiyya shaara hin qabduti telefoona kee nakkenni itti bilbiladha saadditti tiyya sanitti jennaaniin telefoona kee gaafa nakkennite san anu itti gaafa itti bilbiladha ni yaadattami? Maarree gaafsan ani wayifuu si amaneetiin hin gaafsan itti bilbiladhe telefoona kee keessatti raqama dhageeffadhu si himaati waan ansin jechaa jiru akkamitti ani gaafsan wayifuu telefoona keessatti raqama micattii dhiiseetiin hin biraa deemeeti si biraa deemeeti ati akkamitti na jalaas deebitee itti bilbilta micatti rabbii jedhi waan akkana sirraa eegama. Waa takka keessatti hin agarree maal kunoo micoo nama ofii isiitii bilbilteetiin akkanatti raqamni akkana natti bilbilameeti naan jettee natti himne amma. Micatti mata na irra deebii gaafadhu. Maal gaafadha isaa itti himee bar rabbii jedhiiti wanni akkana a'uuzu billaati wanni akkana garuu waan sirraa eeggaman jedhu beektaa waan akkana ufumaa dalaydee wakkattiin ammallee. Ayyee. Amma ani waan akkanaa hin goone jechuu keeti? Oma takkaa hin goone ammaati ittillee hin bilbille? duuba ka isin bar isinu kun natti bilbilte yoo barbaachisa ta'e sagalee si usi dhageessisa natti bilbilteetiin akkana raqamni dhumte akkana natti bilbilee ture naan jette
akkamitti waan akkanaa gootaati mee amma rabbi obbolu saahibummaan akkana ittilleen bilbille kun gocha kiyyaa miti kuni gocha kiyyaa miti jetta irraa wanne maarree CVC-illee wal bira fide maarree CVC-illee wal bira fideetiniin isin gaafadha yoo isii bira dhufte hoo qaanfatta hin qaanfattu hayyee CVC-illee wal bira fideetiin isin gaafadha gaafa ishii wal bira sifinne garuu waaqatini aan garuu har'aan daangaa saahibummaan namaa sirraan daangaa wallahi ani bar sila jawwaala nama biraa ta'e raqama akkasiisan jawwaala keessatti hundiisu keessaa haqeetiin itti kenna malee ani gaafsan amanee amantiiteetiifin kuni amma gocha kiyyaa miti jettaa duubaati hin goone ittilleen bilbille jetta eekaa barra ani gaafsan ka telefoona kee malee kan nama biraatiin hin bilbilanne barra ka namni biraa eenyuun ka dhumte akkana lakkoofsa kee malee sanumaa fi barra ani malee waan biraatiif miti amma kalas yaaki aniga ya abo kalas yaaki kalas difama narraa ta'e piraankiidha beeta piraanki